Ashamar Kafune daawwattoota aannolee global media qophii keessummaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Keessummoonni keenya guyyaa irraa dargaggoo Muhammad Ololo akkasuma dargaggoo Siraj Umar akkasuma keessummaa keenya yeroo jalqabaa istiidiyoo keenyatti argamanii gaafiif deebii nu wajji taasisan obbo Ziyaad Hussein. Marii keenya guyyaa irraa keessatti rakkoolee daangaalee Oromiyaa irratti mul'atan irratti akkasuma mootuu gadi fageenyaan rakkoo buqqaatota godina Baalee irratti bal'inaan mari'annaa hanga xumura marii keenyaatti akka nu hordoftan gamanumaan isin affeerra kallattiin gara marii keenyaatti ceenaa. Isin lamaan keessaa eenyurraa eegala? Muhammad sirraan eegala. Mee Muhammad baroota 27 darban kana keessa ummatu waggoota 2-3 darban kana naannoo daangaalee Oromiyaa irratti dhimmi nageenyaa baay'ee yaaddeessaadha. Lolatu ture, namatu buqqa'ee, qabeenyatu manca'ee gama miidhaa dhaqqabeetti osoo hin tariin duratti maddi rakkoo sanniinii maali? Rakkoowwan sunniin maalirraa dhalatanii maaltu isaa rakkoo saniif sababa ta'ee rakkoo sunniin uumamuu danda'e? Galatoomii tolcha gaafii bal'aadha. Bu'uurri rakkoo daangaalee Oromiyaadha akkaan yaaduuf akkaataa ani hubadhutti rakkoo ijaarsa impaayera sanii irraati madda. Walumaa galatti rakkoolee ammaan kana iddoolee muraasa kaasneeti haa dubbannu malee guutumatti biyya san keessa rakkoon dhalatu rakkoo ijaarsa impaayera sanii irraati madda. Impaayerri kun humnaan ijaarame ummanni kun hundinuu humnaan walitti qabamee jira. Darbees impaayerri kun ijaarsaa akka turuuf jecha daangaa bakkee garagaraatitti rakkoolee jira. Ummanni akka waliin amanne, akka waliif hin tumsine, akka waliin utubne waan uumamni isaan waliin uumee fakkeenyaaf ummanni Oromootiif ummanni Somaalee uummata obbolaadha. Ummanni Afaariif ummanni Oromoo uummata obbolaadha. Walumaa galatti naannoo Oromiyaa ka jiran hawaasni naannoo jiran guutuu isaaniititti walii isaaniitti irratti diina akka ta'anii akka tasgabbaa'anii dhimma ofii ilaalle. Akka dhimma ofiitti irratti rakkoo ofii irratti akka waliif hin tumsineef ijaarsa dabaa ka biyyi sun itti ijaaramtetu rakkoo ta'e jechuudha. Deebinee mootiyyoo gadi siqsinee naannootti gadi buusnee yoo ilaalle rakkooleen jiran kunniin rakkoolee artificial ta'e jedhamee hawaasni tokko rakkoo ofii furateetiin gara mootummaa akka hin ilaalleef jecha ta'e jedhamee akka uummanni dadhabu akka uummanni yeroo hundaa dhimma wayii irratti qabamee biizii ta'ee rakkoo guyyaa furachuudhaaf fi kanarratti xiyyeeffatee akka of dura ilaalle namni yoo rakkoo dhuunfaa isaa furatu rakkoo obboleessa isaa ilaala, rakkoo naannoo isaa ilaala, rakkoo biyya isaa ilaala. Kun akka hin taaneef jedhamee ta'e jedhamee sirna san tursiisuudhaaf mootummaa dabaa ka biyya san keessatti ijaarame bulchuudhaaf umriitti bituudhaaf waan ta'e jedheetiin amanani. Ulfaadhu Muhammad Siraj gaafiitti aanu si gaafadha. Mee obbo Ziyaad asirratti gaafima wal fakkaata kan Muhammad jedhe kana irratti wanti dabaltu yoo jiraate? Galatoomii tolcha qophii akkanaa qopheessitee yaada uummataaf naantee uummata kan ga'u yaaluu keetiif baay'ee si galateeffanna. Kallattiin gara dubbii gara gaafii keetti ce'uu fi dhuguma waan obbo Muhammad achii kaase kana kuni istiraateejii yeroo dheeraadhaa mootummoonni gita bittaa nafxanyoota kan ummata kan humnaan cabsanii irra bulan lafa kaayanii waan kalee jalqabee miti. 19 jalqabban 18 keessarraa jalqabeeti wanti kun kan itti fufaa dhufee ummata kana ummanni ollaa Oromiyaa jiru guutuun isaa Somaalee yoo fudhatte ilmaan Kuushii, Afaar yoo fudhatte ilmaan Kuushii, Sidaama yoo fudhatte akkasii istiraateejiin itti ijaaranii ummata kanaan cabsutti ijaaranii akka ummanni kun ol jedhee rakkoo itti as deemtu yookaan immoo rakkoo ofii jireenya ofii ofirraa hambisee waan ofii
an eenyummaa ofiitii irratti akka hin hojjenne delibereetilii yeroo dheeraa kan irratti hojjetamedha kun waan haaraatti lafaa ka'ee ta'ee miti waan yeroo dheeraati. Akkuma obbo Muhammad achii kaase namni yoo nyaatee quufe yookaan gara ofiitii nyaatee boru hin jiraadha yookaan immoo waan kana godhadha jedhee amane fiichariitii ofii yookaan dura ofii ilaalee waan tokko biyya ofiitiifis jireenya ofiitiifis maatii ofiitiifis yaada. Yoo rakkoon xaxamee rakkoon hidhame garuu wanni inni achi tarkaanfatu hin jiru achuma keessa jiraatu. Kanaaf istiraateejiin bahee ummata walitti buusanii bulchuu jalqaba irraa cabsanii miliq cabsee ummata kaan harka ciree kaan harma ciree bakka adda addaatitti har'aa seenaa yaadatu kuni gocha ummanni gita bittaa nafxanyummaa sun ofirraa ittisuu fi biyya ofii bilisoomsuu ummata ofii bilisatti baasuuf godhe cabsanii ittiin dhufanidha. Isatu as gahe. San nama yeroo dheeraadha hayyoonni keenya baay'ee jedhanii achi dabarree waan amma jennuumi garuu yoo as kaleessinee istiraateejii waggaa 27 keessatti dalagamaa ture gubbaa dhufne ifa galaadha kun. Mootummaa wayyaanee qabsoo uummata Oromoo qancarsee uummanni Oromoo ijaawwaa fagootti waan xiqqoo isii ifaa dukkana keessaa wayii argaa akka qancaree achuma taa'u gochuuf jecha dhaabbilee maqaa uummata Oromootiin dhaabatan kan gamana qoodee kan uf jala galchee lafeen sattawwaa kan biraa dhooftuun cabsitii ofii ol dhooftuun cabxii akka jedhan sana Oromoon dha'ee cabsuuf keessatti ijaaree Oromoo kun ka dhiibamee bahe ollaa qubatee ollarraa akka biyyatti lola hin kaasne waan ofii keessa dhufte waan beeytuuf dhahee uummata ollallee kaasee uummata ollaa irratti ijaaree akka uummanni ollaa isa hojii jiraatan beektan biyyoota ollaa guutuu Somaalee, Jibuutii fudhaa, Suudaaniin fudhadhaa, biyyootuma ollaatu Keeniyaa fudhadhaa warra uummata keenya uummata Oromoo ka baqatullee jalatti qabatu akka hin qabanne cufa godhanii rakkisaa akka turan beekamaadha. Haaluma saniin ollaa biyyoota yookaan Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti gosoota ollaa Oromiyaa jiran guutuu bifa kanaan uummata Oromooti irratti ijaaranii lafa irraa muranii kennan. Naannoo Somaalee wajjiniin har'a miti ka jalqabe yookaan kaleef dheengaddaa miti ka jalqabe waan 2016 17 keessa ta'ee miti. San dura yeroo dheeraa mooyyalee muranii gara gadiitti naannoo 5 jalatti wayitii muran uummata Oromootu lafa san gubbaa jira. Somaalee miti kan mooyyalee keessa bakka sana qubatee jiraata. Somaaleen bakka hundaayyuu ni jirti. Sababa buqqaatii isaanitti bara 1991 kufaa yookaan 90 kufaatii Ziyaad Baareet irraa qabee baay'inni biyya keessayyuu Oromiyaa keessayyuu haga Finfinneetti jiraataa turan. Kan sababuma saniin mooyyalee keessallee duris jiraatan gosoonni adda addaa gosoonni akka Ajuuraa faanti akka Garrii faanti Somaalee warra ofiin jedhan yeroo tokko tokko. Kana achi isin Somaaleedhanii ijaarsan achi qabanii uummata fichisiisaa turan haga dheengaddaatitti mooyyalee keessatti waan ta'e ni beektan. Karaa aspaaltii gad naannoo 5 jalatti aspaaltii ol Oromiyaa jalatti Boorana jalatti akka bultu godhanii uummanni kun irratti wal fixaa ture jecha. Kuni maaliif uummanni mataa ol qabatee of akka nagarre bilisummaa ofii afaaninuu ilmaan ofiitittu akka himne mataa dhayanii karaa itti gadi lafa jala dabarsanii jecha. Har'a asii dhiigaa tokko asii du'aa uummanni waan gammachuu walitti hin himu. Yoo xiqqoo ijji lafa agarte waa walitti hima. Kanaaf wanti kun uumamni kun bal'atee gochi kun dheeratee buqqaatiin haga kana ga'u dhufatee waan torban darbe kana Walloo keessa ture waliinuu quba qabu. Kuni hafte masanirraa hafette. Uummanni Walloo, Oromoo Walloo uummata seenaa ofii qabu. Uummata yeroo dheeraaf fakkeenyaaf 1850 keessa yeroo Teewodiroos fa'aa yookaan immoo zamana Masaafinti jedhamu. Naannoo Gondarii fi Goojjam warra bulchaa turedha. Uummanni Walloo, Oromoo Walloo. Lafoonni maqaa naannoo Amaaraa keessa seentee odoo waamte maqaa Oromootiin mogga'e. Oromoo Walloo keessatti Kiristinnaa labsanii amantii Kiristinnaatiin Islaamummaarraa jijjiiranii maqaa isaanii yoo laalte Kabbadaa Alii Muhammad jedha duubatti ilmi Kabbadaa yookaan immoo Kabbadaa Nagaash Muhammad Alii garas abbaa lama booda Islaam yookaan Oromootti as deebi'e. Kana hunda cabsanii gita bittoonni cabsanii uummata kana mataa qaqqabachiisan. Harka muraan jalqabde Walloorraa jalqabde. Ka deebi'ee Arsii keessatti harmaa fi harki muraan raawwatame sun Minilikii raawwatame sun Minilik Teewodiroos fi Yohaannisiin jalatti ilaalee
waan san raawwate achii jalqabe jecha ummata kan of wallaalchisuuf akka ummanni kun mataa ol godhatee hin jenne akkuma sanittu ar'araa yabii azaboo keessa yoo siintee gaafatte waan waggaa 500 dura biyya sanitti dalagamaa ture seenan sii hima ummanni sun jechuudha wal qabsiisee biyyoonni adda addaa iskoolaaroonni biyyoota adda addaa irraa dhufan barreessanii akka lafa kaanitti illee ka jiru kanu naannoo asab kana cuufu asab mataa isaa yoo gadi qabdee barbaadde amma achi seennee waan sun kenna jechuun miti oromoon daangaa san bulchaa akka ture bakka san bulchaa akka turetu barreeffama iskoolaaroota tokko tokkooti irraa yookaan immoo beektota biyyoota ambaa tokko tokko irraa mul'ata. Kanaaf jabina ummata kanaa kana cabsanii gita bittummaa nafxanyummaa sana irratti fe'anii gabrummaadhaan akka turanii barbaadamee waa yeroo dheeraa hojjetame. Haayila Sillaaseen Aminilik akkas hojjete, Haayila Sillaaseen akkas hojjete, Wayyaaneen akkas hojjette. Fagoon deemin as deebi gaman bakka xiqqootti si haafidu Arsiif Baalee keessatti qofa yoo as deebite. Karaa meeqatu Arsii fi Baaleen keessa bahe. Karaan Finfinnee wal qunnamsiisu meeqatu keessa bahe. Arsii fi Baalee keessa qamadiin waggaa waggatti guuramee warshaalee Itoophiyaa keessatti daakuu dhiyeessaniif dhiyaatu Arsii fi Baalee keessaa bahe. Mee meeqa kam karaa meeqatu achi keessa deema konkolaataan guyyaa meeqa deemet fe'ee dhufa. Meeshaan irraa caccabee karaa san deemuu dadhabanii gatii rakishaan gurgurata uummanni karaan ittiin baane. Ka karaan itti bahuu dhabeefis uummanni kun mataa waan ol godhateef dubbatuuf. Baaleen karaan kan itti bahe dubbii Haji Adamsaa iddoo Haayila Sillaaseen jedhaniif bahe. Hin beektan seenaa isaa. Baaleen tiyyaa maal taate jennaan ofitti aansuuf inni Baalee shaamizii keessa kiyyaati kana teeraa keessa kiyyaati jedheen Haji Adam deebisaniiti hayyuun dhugaadha dhugaa itti kombortaa fi gaabiin dhoysiteeti Baaleen ukkaamsite jennaan karaa turree san baasan mee qabeenya achirraa galu xiqqaa miti maaliif karaan ittiin baane ilaa har'aa Arsii gamanatti illee as dabarte karaa tokko hojjetu mootummaa kana keessa dheerarraa collee gale gololcha gadi gale haa cicciramu haga isaanutti ummata kanarraa mataan waliin qabanne jecha guutuu Oromiyaa keessa yoo deemte haaluma kanaan jira jechaadha. Kanaaf waan yeroo dheeraa delibereetirii irratti dalagame mootummaa wayyaanee immoo waan fagoo miti adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisee uummata Oromoo keessaa baasuuf jecha gosoota ollaa Oromiyaa jiran akka keessa Oromoon hin quban akka Oromoon nagaa walitti hin qaban qoree keessatti jira. Somaalee warra afaanii wal fudhannee nyaataa jirru waliin turre walirraa ooltu walitti kaasanii waggaa 3-4 dabre dura uummanni wal fixee akkasitti achirraa buqqa'ee har'allee beelaan hundaarratti dhumaa jira. Kanaaf wanti kun waan yeroo dheeraa gaafatullee himameellee waan dhumatu miti istiraatiijii yeroo dheeraatti jechuudha. Ulfaadha obbo Ziyaad yaada wal fakkaatan akkinitanii gabaabumatti rakkooleen gama daangaatiin jiru bilisummaan dhabamuu sabichi bilisummaa mataa isaa argachuu dhabuu akkasuma impaayera san keessatti ukkaanfamee impaayerri sunuu kasanuu akka isaa ta'utti osoo hin ta'in akka warra impaayera san bituu tolutti waan jedhu maddi isaa achirraa maddaa waan jedhu naaf kennitanii guddaa galatooma. Siraaj mee yaada yoo qabaatte asirrattiin dabalta itti aansuudhaan immootu rakkoolee yeroo ammaa kana godina Baalee keessatti ta'an kallattiidhaan hordofaa turtaa dhimma kanarratti illee dalagaa jirtaa gaafii isaaniif dhiyeessisan irratti yaada yoo qabaatte itti dabalii itti aansuudhaan immootu haala qabatama yeroo ammaa kana namoonni shira diinatiin bara darbee naannoo Sumaalee irraa buqqa'anii gargaarsa tokkorratti tajaajila tokkorratti godina san keessa jiran yeroo ammaa kana maal keessa jiran maal irra jiran maal nyaataa jiran maal dhugaa jiran waan jedhu gabaabsinuu kaase. Ayee galatoomii yaada isaan kennan irratti yaada guddaa dabaluun qabu garuu yaaduma isaanii cimsuuf jecha impaayerri biyyattii sanii kan ijaarame humnaan ijaarame ilaalcha saba tokkoo qofarratti xiyyeeffatee ijaarame hanga ammaatti saboonni sababsumnoonni biyyattii san keessa jiran impaayera san jalatti cafaqamanii humnaan achi jalatti bitaman. Mootummaan impaayera san ijaare sun qaamni yookaan ammootu warri impaayera san ijaare sun ol'aantummaa isaanii kabachiifachuuf jecha eenyummaa saboota kaanii karaan itti awwaalaa turantu jira jechaadha. Kana keessatti uummanni kun akka wal ta'ee impaayera kana ofirraa hin mulqine sababsumnoonni biyyattii san keessa jiran impaayera kana akka hin diine isaan walitti diinomsanii sababa daangaatiin sababa sabummaatiin walitti diinomsanii uummata kana bitaa turanii jechaadha. Sababa kanaaf yeroo hedduu irra deddeebi'amee
walitti bu'iinsi daangaa rakkoon nageenya daangaa ka'aa ture jechaadha. Kanaaf impaayirettiin suni wabii aangoo sanirra ittiin turtu wabii impaayira sanirra ittiin turtu kan isiin qabdu ummata saasalboota daangaa sanii walitti dammaqsuudhaan walitti kaasuudhaani jechuudha. Gabaabinumaan kanuma jedha. Dhimma buqqaafamtoota gammoojjilee godina Baalee keessatti dararamaa jiraniitiin walqabsiisee gaafii natti kaafte. Ummanni kun bara 2017 akkuma guutuu biyyattiitti naannoo Sumaalee irraa ummanni buqqa'etti daangaa godina Baaleetii fi Sumaalee wal daangessuurraallee ummanni keenya buqqa'ee ture. Ummanni kun ummata qabeenya qabu, ummata waggoota darban kana keessaayyuu sirna bulchiinsa adda bilisummaa uummata Tigraay keessatti ummata birmaddummaa Oromiyaa daangaa Oromiyaa dhiigaaf lafee isaatiin tikseedha. Ummata sirna kanaafuu hin bitamnedha. Ummanni kun ummata hamaadha, ummata cimaadha. Mootummaa kana jalattu bulee hin beekuu fi wal bulcha, sirna isaatiin wal bulcha. Mootummaan kun ummatuma san qabachuu hin dandeenye, bulchuu hin dandeenye. Ummata gammoojjii kana. Gara biraatiin lafti tun lafa qubsuma qabsoo Oromooti. Lafa qabsoon Oromoo keessaa burqite, lafa dura qawween itti dhugaafame, diinatti itti dhugaafame, lafa diinni konkolaataa guutuun keessatti gubataa ture. Lafa lafeen diinaa itti cabdee dhiigni diinaa itti dhangala'e. Kana kan godhe ummata gammoojjisanii lafa tanarratti diinni injifannoo argachuu dadhabe. Lafa tanarratti Oromummaan dagaagde agartee lafa tanarratti qabsoon saba kanaa biqilte. Mootummaan waggoota 27 kana lafa kana qabachuu hin dandeenye uf jalatti deebisee cabsuu hin dandeenye. Impaayira kana ummanni kun akka diigu ni beekan. Jala sararanii dhibbaan dhibbatti beekanii sababa kanarraan kan ka'e mootummaan amma aangurra jiru kunis hanguma fedhe mootummaa keenya ta'us impaayira dur dhiigaa fi lafee ummata saniitiin ijaaramerra jira waan taateef mootummaan ummata kana beelessee cabsuudhaan akka isaan hin dandeenye namni beelee sabni beelee ummanni beelee waa'ee bilisummaa isaa hin dubbatu kan inni dubbatu waa'ee garaa isaa dubbata. Ati osoo garaan keessatti jiru waan biraa darbitee dubbachuu hin dandeettu jechaadha. Lubbuu kee baafachuuf ifaaje waan ta'eef. Haa ta'uuti uummanni kun gaafa achirraa buqqoo qabeenya isaa saamamee buqqa'e garuu akka guutuu biyyattiitti nama miliyoona tuqaa wayitu buqqa'e uummanni sun garri caalu qubatee kan Baalee keessa jiru hin qubsiifamne. Sababbiin isaa mootummaan xiyyeeffannaa hin kennineef. Duraanuu mootummaan uummata kana uf jalatti deebisuu barbaada, qabachuu barbaada. Sababa kanaaf carraa kanatti fayyadamee mootummaan uummata kana beelessee laamshessee bituu waan barbaaduuf jireenya isaanii namni beelli itti jiru darbee waa'ee bilisummaa isaa haasa'uu hin danda'u, waa'ee jireenya biroo haasa'uu hin danda'u. Nyaata argachuudhaaf yaada waan ta'eef kanaaf mootummaan xiyyeeffannaa itti kennuu didee uummata kana qubsiisuu didee beelessee jechuudha. Siraaj ulfaadhu galatoomii gaafii jalqabaa fi lammaffaa hamma kana yoo kaafnee laallee ingaa inni itti aanu Muhammad sitti deebi'a. Naannoo gammoojjii Baaleettis ta'ee Booranaattis ta'ee Harargeettis ta'ee hanqinooti numa jiranii garuu keessatti ka Baalee kun adda. Maaliif bara darbe keessa Oromoota miliyoonaan lakkaa'amtu daangaa ofiitii fi kan naannoo Sumaalee keessa jiraatanis naannoo Sumaalee keessa kan daangaatiisis weerara babal'ifannaa daangaatiin buqqa'an. Achi keessaa namni lakkoofsaan 150 lakkaa'amu warra gammoojjii godina Baalee sanarraa buqqa'e. Raayituu, Sawweena, Beeltoo Gurgurruu, Burqaa Dhaaree, Daawwee Sarar, Daawwee Qaansan, Madda Walaabuu. Namoota gammoojjii sanirraa aanota kanneen irraa buqqa'anii. Ummati kuni yeroo qabeenya isaa irra ture gaala qaba, re'ee qaba, qabeenya mataa isaa qaba, uf danda'ee jiraata. Sababa Oromummaatti bakka sana irraa buqqa'ee lolli itti hammaatee jennaan liyyuu poolisii yeroo san hundi keessan hin beeytanii hidhatee meeshaa ammayyaa hidhatee isa waraana yeroo lolli itti hammaatu daa'imman maatiin uf duuba deebi'anii warri dhiirotaan lola. Booda waan sana irra aananii lafti sun hin qabame uf duuba deebi'an. Haa ta'uyyuu wanti sun akkasitti haa ta'uyyuu malee carraa har'a Dr. Abiy faan Lammaan faan 4 kiiloo seenan kanaaf wanti sun carraa siyaasaa isaaniif bane. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo baay'ee irra deebi'ee kaasaa ture waan kana waltajjiilee garaagaraati irratti shirri dabni diinni yeroo darbe nutti yaade namni miliyoona tokko haa buqqa'uyyuu malee
carraa sanitti fayyadamnee Oromoo injifannoo caalmaatiif geessine wanti sun carraa nu uumte bakka irra geennu kan akka geennuuf carraa nu uumte jeetiniin dubbataa ture. Wanti sun eega carraa uumeef ummati sun Oromummaaf buqqa'e carraa kanaas uumeef mootummaan hoo akka mootummaatitti sababa ummata sanii carraa ummata sababa kallattii isaaniitiin argameen mootii biyya kanaa ta'anii biyya san bira taranii murteeleen isaan murteessan gaafa Afrikaa san keessattuuyyuu dhageettii osoo argataa jiru san qofa miti. Amma yeroo darbe naannoo Geediyoo fi Gujii waldhabbii ture ummata buqqa'ee gargaarsi garagaraa naannoo Amaaraa gargaarsi garagaraa miliyoonaan bajanni ramadamee deemaa ture. Isa naannoo biraatiifuu sadarkaa kanatti gargaarsi osoo ergamaa jiru ummati Oromoo keessaahuu addatti ummati godina Baalee maaliif xiyyeeffannaa mootummaa dhabe? Galatoomii. Akkuma tiyyatte rakkoon waggoottan 3-4 dabran naannolee Oromiyaa daangaalee Oromiyaa irratti dhalatanii qabsoo Oromoo ni finiinsanii qabsoo Oromoo waggoottan 3-4 dabran jabduu turte. Dabalataan immoo tokkummaa Oromoo gama hundaa'u OPDO irraa kaasee haga jaarmaalee finciltootaatti kan jiru Oromoo xiqqaarraa haga guddaatti walitti fide. Maaltu walitti fide? Oromoon Oromummaa isaatiin adamsamuu isaatitu ilaalcha siyaasatiin yookaan rakkoolee garaagaraatiin adda bahuu dhiisanii Oromummaadhaan diina dura akka dhaabbatanii fi akka qabsaan qabsoon sunis milkii uumtee galma yaadame guutuutti illee dhaqqabamuu baatu jijjiirama wayyaa fi yookaan mootiyyoo akka seenaa biyya saniititti masaraa Minilik ijaare san keessa Oromoon yeroo jalqabaatiif akka seenu taasiseera jechuudha. Carraa argame aangoo argame kanatti fayyadamanii guutumatti gaafii Oromoo ni deebisanii moo hin deebisan kan jedhu akkuma jirutti ta'ee gara qabxii kan kee kan rakkoo godina Baalee jiruu fi buqqaatota godina Baaleen ala jiran walumaa gala jechuudha. Hamma ta'e hordofuuf jira. Waggoota 2 dabran irraa kaasee waan daangaa Oromiyaatti keessumattuu naannoo Somaaleetiin jiru hordofuuf jira. Rakkoon sun walitti bu'iinsa Oromoof Somaaleetii miti. Akkasitti akkasirraa hubatamu barbaada. Walitti bu'iinsa paramilitarii wayyaaneen Somaalee keessatti uumtetu uummata Oromoo dadhabsuudhaaf jedhamee akkuma dura siin jedhe impaayera san keessatti aangoo tursiisuudhaaf Oromoon humna guddaadha. Yoo Oromoon dadhabsin aangoo biyya sanii qabatee turuu hin danda'amu. Oromoon yeroo hundaan finca. Haayile Sillaasee kuffise qabsoo Oromooti. Garuu Oromoon aangoon argan. Dargii kuffise qabsoo Oromooti. Oromoon yeroo sanis aangoon argan. Ammas sirna wayyaanee ka dadhabsiise yookaan ka kuffise Oromoodha. Gara qabxii ati kaastee yoo deebi'u wayyaaneen paramilitariidhaan Oromoo cabsitee yookaan immoo daangaa Oromoo diigdeetiin Oromoo lafa isaarraa buqqaastee kan godina Baalee maaliif dhageettii dhabee ka jedhu anaafillee gaafiidha. Eega furmaata kaayutti ka'amee waggaa 2 dabran ni yaadatta yoo ta'e asiillee namoonni hedduu socho'anii sooshaal miidiyaatiin illee atillee keessatti argamtu akka ajandaa ta'u gochuu keessatti qooda fudhateera baqataan kaayiroo keessa jiru. Darbees dursa gargaarsa godheera. Kun waan galateeffatu qabu. Yeroo sanitti wanti ture maalidha? Baqattoota buqqaanii turan keessaatii kanneen hammarreessa qubataniif hamma ta'e miidiyaa kabareejii qabaataa ture. Deeggarsi uummataallee hamma ta'e namni achi qubate hedduu waan tureef gargaarsa illee dhaqaa ture. Even namoota hammarreessa qubatanii turan hamma ta'e qubsiifamaniiranii. Kan godina Baalee akkuma gaafa waggaa 2 dura 2007 keessa dagatame namni 120 eessa akka inni jiru quba kan qaban mootummaan quba hin qabne kan uummatni Oromoo illee quba hin qabne kan deeggarsi uummataallee quba hin qabne ture. Arralee waan sanii deemuu jira. Mootummaan illee haga ta'e buqqaatu saniif fala kalaate godina Baalee hin dagatan. Uummanni kun akkuma dura siraa jibse uummata jabaa. Bakka qabsoon Oromoodhaa keessatti ittee irraa fininaa turte. Qubsuma qabsoo Oromooti jedhamee waan sodaatamuuf uummata sana irratti duulamaa ture. Akka beela'u, akka rakkatu, akka cinqamu, akka waraanatti banamu, akka hin tasgabboofne godhamaa ture.
arda guyyaa har'aa kana ijoollee Oromoodhaa kan masaraa Minilik qabatan waan san akkasumatti maaf ilaalan kan jedhu rakkoo saniif dhuguma bu'uurri isaanii miti. Rakkoon sun ka dhaalame rakkoo dhaalanii rakkoo kana itti dhufanii rakkoo kana keessa aangoo dhufanii garuu humna qabaniin furmaata laachuutti yookaan immoo walqixa furmaata laachuutti waan qooda fudhatan natti fakkaata. Kana waa malee hin jenne akkuma siin jedhe dagatamanii qubsiifuma yookaan immoo Oromoota bakka garagaraatiif buqqaan yeroo qubsiisan hin qubsiifamne. Namoota muraasa kan magaalaa bishaan gurraachaa Shaashmannee fi Hawaasa gidduutti kan argamtu jechuudha. Achi kan qubsiifaman namoota muraasa. Achirraa kan hafe ani qubsiifamuu isaanii hin beeku. Namoonni tokko tokko kan deebi'anii naannoo isaanii deebi'an jiraachuu ni mala. Beezikaalii namoota sanniin achirraa kaafamanii akka bakka biraa qubsiisan ani akka Muhammaditti hin fedhu. Maaliif naannoon suni bafar zoonii Oromiyaan garree hafe nagaa akka argatuuf hawaasni naannoo sanii horsiifatee bulaadha. Hawaasa uummata Somaalee wajjin waliin taa'eetiin beeylada isaa horsiifata. Lafti isaa sun nama biraatiyyuu qubsuu dandeetti. Isa achii baasanii qubsuun hin taatu akka Muhammaditti misoomsanii naannoo isaa sana tasgabbii itti buusanii uummata sanii wajjii walitti araarsanii lafa isaa sanii irratti akka ibsu barbaade. Lafti suni very fertile baay'ee oomisha biyya san nyaachuu danda'u. Laftummaan gammoojjii sun lafa baay'ee gabbataadha. Laggeen hedduu yaa'eetiin naannoo san bira tareetiin kan Somaalee Moqdishoodha misoomsuu jiru darbees ka galaana Hindiyaa galuu jiru. Laggeen sanii jallisaniitiin uummata sanii misoomsuu dadhabameeti. Koomani sun rakkatuuf. Biyyoon sun bar biyya san guutuu nyaachuu danda'a miti Baaleen. Dabat deema naannoo sanitti guutumatti dabatu deema. Lafoota hedduutu kan mootummaan baroota hedduuf qotatu jira. Bara 74 yeroo Haayile Sillaaseen kufu dargiin lafa qonnaan bulaadhaaf jedhee yeroo raabsutti lafoota hedduu kan naannoo san jiran akka lafa fertaayil akka ta'ee fi oomisha guddaa akka oomishu waan beekaniif guutumatti naannoo sanii lafa hedduu mootummaan qabateetiin irraa saamaa ture. Har'allee irraa saamuu jira. Maa inni lafa kana yoo qonnaan bulaadhaaf rabsaniitiin yoo irraa misoomeetiin jiraachuu danda'e qonnaan bulaa naannoo sanii. Mootummaan Dr. Abiy faa kadheen gadda qabsoo qeerrootii fi qabsoo uummata kanaatiin gara masaraa Minilik seenes uummata naannoo saniitiif deebisaa uummanni sun barbaadu deebisuu hin dandeenye. Humna qabaniinis yookaan humna uummanni isaaniif uume matattuyyuu fayyadamaniitillee rakkoo isaanii dhaqqabuu hin dandeenye. Maallaqni walakkaa biiliyeenaa kan uummata buqqa'eef jedhanii funaaname haga an beekutti hedduun isaa hojiirran oolle. Even manneen garagaraa kan ijaaramanii namoonni buqqaan sunniin keessa qubsiifamanillee kan namoonni dhuunfaa isaaniitiin kiisa isaaniitii baasanii yookaan ammoo ofii isaanii arjoomanii ijaaramaniin naannoo Finfinneetti kan ijaaramanis kan bishaan gurraachaas ijaarames mootummaan deeggarsa tokko tokko waan tokko tokko godhe malee kaazinaa isaatirraa waan guddaan baase. Maallaqni hedduu jira jechuudha kan buqqaatota kanneen hin qabne jedhame kan funaanan. Maallaqni sun hojiitti maaliif maaliif baajata dhabuu danda'a mootummaan garuu uummata maan sochoosa. Uummata sochoosee namoota sun akka deeggaramaan taasisa. Lammiidhaa miti. Qixallee maaf hin goone. Qixa dhukkubsachuun maaf dadhabame. Misoomni hin jiru, daandiin hin jiru, waa hedduu irraa himuu hin danda'amu. Daandii mallasaan yeroo tokko waa jedhee ture. Daandii kana maaliif hin ijaarree daandii aspaaltii maan goone jennaani aspaaltii Baalee jechuun abaawoodhaan kootuutii karaa kanaan Finfinnee galii jechuudha akka affeeruuti jedhee dubbate. Waanuma saniitu itti fufuu jiraachuu ni danda'ama. Misoomni naannoo sanii dhaqqabne humna jiruu fi aanjaa jirutti illee dhimma ba'anii yookaan maallaqa uummanni uummata keenyaan beelaa keenyaan nu dhaqqabaa jedhee mootummaa kana kenneellee haala hojiirra oolchuu dadhabameetiin lafarra butuu jiramuu fi waan ibsuuf nama rakkisuu jira jechuu barbaade. Ulfaadhu Muhammad Ziyaad asumarratti itti dabaltaa gaaficha akka hin irraanfanneef keessa deebi'ee siif kaasa. Bu'uurumaan uummati suni kaleessa qabsoo Oromoo sadarkaa kanaan gahuu keessatti warra bu'uura kaa'ee warra yeroo duraatii fi mootummaa gabroonfataa dura dhaabbatee rasaasatti bukaasee
Oromoo hunda sambira sida warre ummati suni biyya sanii miti biyya sambira darbee ummata biyya biraa oomishni dasan irraa oomishamu fakkeenyaaf gammoojjii sanii yoo fudhanne gammoojjii amma ummati irratti beelee ummati irraa buqqa'eetiin rakkoo keessa jiru kana madda walaabuu sawwina beeltoo kanneen kurkurru addeellee harreeffaa yoo ka fudhannu taate ra'ootimmaan naannoo sanirraa bitamaniitiin as gara giddugala shawaa kanatti dhufanii Mojoo fi Bishooftutti faafrikaa galanii qalamanii gara biyyoota Arabaa gara biyya Dubaay gara biyyoota Qatar gara akka Saudi Arabiyaa Kuwait asiin gara biyyoota Ameerikaa Awurooppaatti ra'ootummaan biyya san keessaa baatu tilmaama yoo kaa'ame bunaa fi jimatti aanee sharafa galii warqeetti aanee galii madda sanii sharafa doolaara ka argamsiisaa jiru oomisha achi keessaa ba'u. Gama biraatti deebi'i paastaa mokoroonaa wantoota akka garagaraa keeka buskuutawwan garagaraa harceewwan daakuu ummati magaalaa Finfinnee dabalatee ummati guutuu biyyattii itti fayyadamaa jiru kuni parsantaan 50 godina san keessaa baha jechuu ni dandeenya. Har'a Finfinnee deemtee yookaan jiddugala biyyaa kana keessa deemtee faafrikaa tokko soo dhayite makiinaa faafrikaa san dhaabbatu keessaa parsantiin 60 ka godina Baaleetti irraa dhufe. Ummati uf bira darbeetiin biyya sooraa jiru kuni akkamitti mootummaa irraa xiyyeeffannaa dhabe. Mootummaan maaliif ummata san xiyyeeffannaa dhabe? Ilaalcha siyaasaa dhiibbaa siyaasatu jira moo tuffiidha moo maali wanti isaa akkamitti yaaddati? Maal situ mul'ata? Galatoomii Maamad waan baay'ee kaasee jira waan kana gubbarratti. Bakka lamatti adda baasnee kakaleef ka'arraa jennee yoo laalle akkuma duratti tuqaa turre istiraateejiin lafa kaayamee yoo ummanni kun qabsoo isaa jabeeffatu taate bifa kanaan daaraa goona jettee mootummoonni dabranis ta'ee wayyaananis lafa kaayatte akkuma duratti jenne ummata ollaa yookaan gosoota ollaa Oromiyaa jiran yookaan gosoota ollaa ummata kanaa jiru ummata kana dhayanii cabsuudha. Jabinni ummata kanaa ka haalamuu miti. Akka Baaleetti illee yoo dubbanne Baalee Piizaantii Muuvimentiin yeroo Haayila Sillaasee karaase barattoota yuunivarsiitii Finfinnee jiranii walitti hidhatee kan lafa kaayameedha jechuudha kan ba'ee seenaan addunyaan beektudha. Uummanni kun uummata yeroo sanallee qabsoo sana raasee sochoosee diina san sochoosee qabsaa'ota of keessaa hore jechuudha. Istiraateejiin kaayame sun immoo bakka saniif san walitti kaasanii dha'uuf Haayila Sillaasee waan san godhuu hin dandeenye darguu walitti qabee caccabsee bulchaa ture. Addatti baasee Oromoo qofa miidhee waan jedhan akka ziyaaditti waan natti mul'anneef hundaa walitti caccabsee fi bulfatee darbuu waggaa 17. Wayyaanin immoo istiraateejiin isii maali? Uummata kana uummata ollaatiin waliin dhooftee irranarraa arraba daa'imaatiin haasayaa yoo waa galan uummata san jedhanii seenaa kaasanii haasayaa uummanni keenya seenaa yoo haasayameef irni irraa las jedha waan tokko wajji fiiguu fi haga akiraatti ficcisiisuun inni mul'atu waatu godhama jedhamee waan eegameef irraa las jedha. Kaayyoon kaayame suni akka ardha galma nuu gahu jetti Wayyaanin paramilitarii achitti oomishte ka jeneraaltota Wayyaanitiin durfamu qopheessitee lafa keette uummata keenyatti dulchitee ficcisiiftee bakka sanii buqqiste jechuudha. Kana maaliif goote duratti illee dubbadhee jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo ka irraa daraaraa dhufte daangaalee kan garaachatti walitti dhufan bakka mariitu hin qabanii seenaa san keessa deebi'uuf miti waan jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa taa'aa turan waan Raajaa Adamsaa Iddoo fa'aa taa'aa turan hunda keenyatu beeka. Bakka itti walitti dhufanuu dhabuuf achitti baqate bahee warri baratee warri yuunivarsiitii Finfinneetti irra bahe illee gara Harargeettiinis haa ta'u gara Baaleetiin uummata kanniinitti uummata buqqa'e kanatti bahe. Uummata kana keessatti ufdhoysee uummata kana keessatti ijaaramee waraana ofii ijaarratee qabsoo itti fufee Oromummaa fi Oromiyaan akka jirtu deebi'ee uummata beeksise uummatatti bal'ise jechuudha. Uummanni kun uummata dursee beeke uummata dursee odoo qaamamni irra jiru odoo dhiibban guddaan irra jirtu uf beekee ilmaan ofii uf keessaa baase qabsootti dabale itti hidhee qabsaa'e jedheen. Uummanni kun yoo itti tolte akkuma duratti jenne san
wanti isa dhaabu waan hin jirre cabsiinsan dhaabuuf istirateejii san wayyaaniin fayyadamte. Garuu bakka jarri akka jarri fayyadamte san bira waan dabre wayyaaniin gama tokkoon uummata Oromoo hiitee tumtee kaan qaama miitee kaan qalbii miitee waa hedduu godhuudhaan mana seenteti bakka hundaa o'ee ol ka'e uummanni. Bakka hundaa o'ee eega ol ka'e keessa namoonni gadi bayanii dudubbachuu eegala warri achi wayyaanime keessatti dhugate. Dr. Abiyyi waa wayyaaniin hojjettu kana beekaa ture. Waggaa umriin isaa achi keessatti sadarkaa kana ga'e. Obbo Lammaa Magarsaa akkasan tika keessa turan. Hin beekan waan deemaa jiru kana hundaa hin beekan. Dhibbattillee kana jettee wayyaan itti argisiisu baattu ni beekan istirateejii jiru kana. Ardhallee ani kalaalu ardhaa kaleessa wayyaanitu akkasitti miidhee uummata kana istirateejii lafa kaatan sana itti jalqabdee miitee cabsitee baaftee bakka isaan itti jiraatan irra. Ardhammoo hooggansa dhaba miidhame uummanni keenya. Ilmaan Oromoo keessaa hooggansi ba'ee nuti Dr. Abiyyiif Lammaa achitti ilaalaa jirra. Gara gadiitti irratti gadi yoo ilaalle waan jarri gubbaa jettu gara gadiin hojjetu aan hooggansa dhabuu ilmaan Oromoo kaleerraa qabee agarbaatitti itti dhumaa jirantu natti mul'ata. Odoo hooggansa gaarii qabaatanii kaleessa diinatu cabsee ardha dhaqanii arguu isaanirra jiraate. Ammas maaltu natti mul'ata? Wanti kaleessa istirateejiin kalee wayyaaniin itti ijaarte sun cabsaniini uummanni kun akka bakka sanii buqqa'u akka dhaabbileen siyaasaa yookaan adda bilisummaa Oromoo ispeeshaalii keessattuu yookaan loltoonni kamiyyuu kan fottoqee adda bilisummaa Oromoo irraa ba'ellee bakka sanitti akka ofiin ijaara. Of ijaaranii akka uummata sana keessa uummata ollaa kana qubatanii gara ollaa biyya ollaatti ba'aa hin deebine bakka sanii dhabamsiisan san ardhas sodaan akkasii akka jiru natti mul'ata.